السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو المان رمو بقى نجا جراتن نسنين جدا كن شاشة توبيدا شاشة توب هذا مقالا كويت سيتي همتك كتاتو كفا وان بالبلان ولدتك أبدا اسم برانغا كويت سيتين مقالا قدو كويت daandiin irra deemaa jira jechuudha. Kuweesitiin namoonni kuweet keessa jiraatanii tasa ta'ee deemuu baattan yaadaan akka ilaaltaniif baay'ee bareeddi. Magaalaa dhugumatti bareeddu garuu biyyi tun baay'ee xiqqoo taatus haalli ishii naannoo hundas ta'uu baatu naannoon tokko tokko Itoophiyaadhaanis wal fakkaata. Magariisa uffatee naannoo keessattuu naannoon baharaa akkaan namatti tola jechaadha. Baay'ina konkolaataas akkasuma gaaf tokko waan isin ajaa'ibu biyyatti galee suuraa tokko kuweesitii kanatti suuraa bilbilaan kaasee makiinaa zaamaa baay'ee guddaa dheeraa tokko kaasee biyya galee nama wayitti namuma biyya laa ture wayitti mul'ise biyya laa ollaa Itoophiyaa Keeniyaa turetti mul'ise laa kun kuweetii miti makiinaa gana baay'atu qabdi laa kun dhugaa miti naan jedhee na fudhachuu hin dandeenye jechuudha. Garuu ammoo makiinaa akkuma beektan namni hundinuu biyya arabaatti akka harreeti namni miilaan lafarra deemu hin jiru hundinuu konkolaataa qabaa jechuu dandeenya jechuudha. Laalame magariisummaanis akkatti bareedu baay'ee namatti tola. Haalli ijaarsa daandis baay'ee bal'aadha yoo xiqqaate makiinaa afur takka wal cinaa oofuu danda'a jechuudha. Rabbillee biyya teenna Itoophiyaa biyya akkasii osoo nuuf godhee baay'ee hawwinaa jechuudha. Rabbiinis akka biyya teenna akkana nuuf godhu daandii bal'aa isaa makiinaa baay'ee akka nuuf kennu hundinuu akka amantaa keessanitti waaqa nuuf kadhaa jecha kuweesitii deemaa jirra. Makiinonni hedduun ofitti tarree galanii saffisaan deemaa jiru. Haa ta'utii erga magaalaa gasseentee magaalaan ammoo baay'ee guddaa waan ta'eef makiinaan saffisaan deemuu hin danda'uuf ammaaf ammoo haayiwee irra jira. Haayiwee hanga 7-8 saffisaan deemaa jira. Gamoon adda addaa argaa jirtan kun ka gara Kuweet Siitiitti gadi baasu jechuudha. Magaalaa guddoo Kuweeti. Baay'ee bareeddi, baay'ee namatti tola. Yaadaan itti bohaaraa isiniin jechuu barbaada. Magaalaan tun ammoo biyyoota arabaa keessa umrii dheeraa qabaattus ammoo akka biyya qabeenya guddaa qabdutti tolfamne ammas baay'ee hafaa. Ijaarsi tokko tokko reef eegalaa jira. Kanaaf waa hunda ulaagaa guutte akka magaalaa addunyaa takkatti guuttattus dhabdu tattaaffiirra jirti. Bitaa mirgatti kaameraan keessa kaasuu dhabu wanti nama mul'atu ijaarsa adda addaa daandiinis keessa ijaarsi manneen hin xumuramne ijaaramuudhaaf deemaa jira jechaadha. Daandiin kun Kuweesitii as naannoo Bayaan irraa ka'een achi deemaa jira. Garuu baay'ee dheeree fagaata. Viidiyoo kanaanis Kuweesitii isin daawwachiisuu yoo dhabe kun magaalota ollaa isaanii jiranii fageenya dheeraa qabdi Bayaan irraa. Haa ta'uti deemsa konkolaataan daqiiqaa 30 hin caalle jechuudha. 30 hin taru. Ijaarsi gamoo kunniin akkatti bareedu manneen koondooniyeemii akka biyya keenyaa sanii ijoolleen keenyas manneen kana keessa dalaguu danda'u. Ijoolleen shamarranii madamadaamii jechuun kanniini fooqiin karaa irraa agartan kanniin nama keenyatu keessa lammiileen adda addaa as keessa hojjetu jechuudha. Haa ta'uti baay'ee namatti tola.
keessattuu ani wanti raajinatti ta'e biyya keenyatti wanni na ajaa'ibe konkolaattonni walitti bu'uu lubbuu nama baay'eetu bada. Lubbuu nama baay'eetu bada. Kun nama makiinaan ta poolisaati ta'ifaa ibsaa deemaa tun nagaa biyyattiitiif uummata waliin akkatti socho'an jechaadha. Yoo rakkinni uumameef akka qabuudhaaf ammas kaameraa qabanii makiinaa isaanii irraa kaameraan kun makiinaa keessattis nama meeqa akka feete silkii haasaatamoo beeltii hidhatteettamoo waa hunda to'ata jechaadha. Namni ammoo gariin nan arguu nan beeku jechuu danda'a. Ammoo kaameraan karaa gubbatti hidhamee jiru makiinaa isaanii irratti hidhamee jiru waa hunda adda baasa jechuudha. Gara dubbii kiyyaatti yoo deebi'u biyya keenyatti makiinonni karaa xiqqishuura waliin bu'anii lubbuun namaa hedduu bada. Lubbuu nama hedduutti bada guyyaa guyyaatti jechaadha. Garuu daandii haganaa irra makiinaan akkana wal cinaa oofuun dhuguma leenjiin konkolaachisummaa biyya kana akkaan jabaadha. Biyya keenyatti dirritti makiinaa waliin bu'ee lubbuun nama meeqaa bada. Yeroo biraa akka itti hin daawwachiisaa galatoo.